Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo argaa dhageettii keenya har'aan qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas Dr. Abiy gameessa seenaa Itoophiyaa jijjiireedha kan jedhu taati. Akka uummata Oromoottis ta'ee akka biyya keenya Itoophiyaatti Dr. Abiy gameessaa fi ogeessa guddaa jaarraa keenyaati. Biyyi keenya Itoophiyaan bulchiinsa mootummoota darbanii keessatti gameessa akka Dr. Abiy argattee hin beektu. Amma garuu Itoophiyaan erga ilma seenaa fi aadaa akkasumas rakkoo fi gammachuu isheef beeku argatte ba'aa ulfaataa jaarraa hedduuf laphee ishee cabse waan ofirraa buufatte fakkaatti. Ba'aa guddaan Itoophiyaan baachaa turtes salphaa hin turre. Itoophiyaan kadhaa fi hongeen beekamtu har'a dacheen ishee magariisa uffatee bonaa fi ganna mala qonna ammayyaan osoo walirraa hin citiin oomishaa jirti. Kana qofaa miti. Hidhi guddicha Abbayyaa mootummoonni meeqa dabareen itti wal qoodanii xumursiisuun haafuutii maqaadhuma isaallee kaasuu hin dandeenye ture. Dr. Abiy erga gara aangootti dhufeen booda warraaqsa adda addaa gochuun uummata kakaasee qabeenya keenya kan boru dhalootaaf darbu ofuma keenyaaf hojjennee xumursiifanna jechuun cichoomina guddaan Abbayyaa Itoophiyaanotaaf mallattoo badhaadhinaa fi birmadummaa kan ta'e diinota keenya kan akka Gibxiif immoo mallattoo gaddaa fi gadadoo kan itti mul'ise hojjechiisee xumursiisuun diina mufachiisee fira gammachiisuu danda'eera. Eeyyeen egaa Dr. Abiy hayyuu kallattii maraan biyya jijjiireedha gaafa jennu sababa guddaa qabanneeti. Magaalli Finfinnee kaleessa balfi itti gatamu har'a seenaa biraa keessa jirti. Akkuma biyya keenya Itoophiyaatti mootummoonni hedduun dhufanii darban Addis Ababaa jedhanii ittiin fokkoruu malee magaalaa Finfinnee misoomsuuf carraaqqii tokkollee yeroo isaan godhan hin agarre. Mootummaan yeroo dhiyoo ture bulchiinsi wayyaanee illee galii akka biyyaattis ta'ee akka magaalaa Finfinneetti argamu saamuun naannoo isaanii ittiin misoomsaa akka turan yaadannoo yeroo dhiyooti. Hinumaayyuu laggeen Finfinnee fi magaalli Finfinnee har'a akka biiftuu baatee iftu kun lafa isaan balfa itti gatanii fi qarqara lageenii immoo iddoo dhala namaa itti dararanii gatan ture. Har'a garuu erga mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiy gara aangootti dhufeen as Finfinnee haaraan dhalattee jechuun ni danda'ama. Finfinneen dur foolii badaan nama darartu har'a bifa haaraan iftee mul'attee turistoota addunyaa hawwataa jirti. Qarqarri lageen Finfinnee kan dur balfi itti gatamu har'a iddoo aara galfii dargaggootaa, maanguddootaa fi daa'immanii ta'ee jira. Eeyyeen egaa akkuma qe'een abbaan tolti jedhamu Dr. Abiy rakkoo Finfinnee hundeerraa furuun magaalli keenya qulqulluu akka taatuu fi lammiileen biyya alaa illee jireenyaaf mijattuu ta'uu ishee hubatanii akka filatan taasisee jira. Kana qofaa miti Finfinneen akka durii magaalaa galii hin qabne osoo hin taane amma garuu turistoota hawwachuun magaalaa galii mataa ishee horachaa jirtu ta'uu addunyaarraa gaabaa. Yeroo ammaa kana Finfinnee afaan qofaan ittiin fokkoruun hafee qabatamaan magaalaa dorgomtuu addunyaa akkasumas magaalaa Afrikaaf tokkoffaa taate ta'uu ishee kan wal nama gaafachiisu miti. Eeyyeen egaa gaafa gameessi ilma Oromoo kan sirna gadaan guddate biyya bulchu waan hunduu qajeeltoon imala. Dr. Abiy Finfinnee miidhagsuu qofaa osoo hin taane uummata magaalattiif jechuunis dargaggootaa fi qarreewwaniif bakka oolmaa fi carraa hojii hedduu uumeera. Maanguddoonni magaalittii qarqara daandii taa'anii kadhatan yeroo ammaa kana kabaja guddaa argatanii karaarraa kaafamuun manneen jireenyaa mijatoo ta'an keessa jiraachaa jiru. Carraan kun immoo bara mootummoota armaan dura turanii kan ta'ee hin beeknedha. Yeroo ammaa kana Finfinnee mijattuu ta'uu isheerraa kan ka'e uummanni guutuu biyyattii irraa gara Finfinneetti dhufa. Yeroo dhufanis rakkoof akka hin saaxilamneef karaa irratti bahanii akka hin kadhanneef manneen nyaataa bajata mootummaan haguugaman hedduun banamanii namoonni harka qalleeyyii ta'an guyyaatti yeroo sadiif soorataa jiru. Dhaadhessuun itti hin ta'in malee Dr. Abiy raajii addaa akka magaalaa Finfinneettis ta'ee akka biyyaatti hojii mataa ol nama qabachiisu hedduu hojjetee jira. Ammas kana caalaa hojjetee akka nu boonsu uummatni abdii isa irra kaawwachuun sagalee isaa filannoon kenneefii jira. Ilma saba guddaa irraa waan guddaa argu jechuun qophii argaa dhageettii keenya har'aa goolamna. Hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.